waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kibbaba Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti tarkaanfii jabduu fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii ilaaleessaa waraana weerartuu PP irratti fudhachuu itti fufuudhaan kibbaba Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti har'aan tana Cibraan hambaa aanoolee waraana lakkuulee diinaa ittiin jedhu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad daandiitti hidhuudhaan hedduu isaanii barbadeessi akka jiru WBOn himeeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa kibbaba Oromiyaa godina Arsii aanaa Martii keessatti gaggeesseen injifannoo guddoo gonfachuu kan beeksise. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad humna diinaa kan ittiin jedhu hedduu isaanii barbadeesse hedduus baqachiise if duuba deebisee jiraachuu beeksisee jira. WBOn lola yeroo ammaan tanaa kibbaba Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti gaggeesse kanaan ammoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad 37 bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisuudhaan 24 caalaas madeessee akka jiruu fi hidhannoo gurguddoos lola kana gubbatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa gonfatee akka jirus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola kibbaba Oromiyaatii fi lola kibba Oromiyaa godina Booranaa akkasumas lixa Oromiyaa Wallaggaa fi jiddu galeessa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun injifannoo guddoo gonfachaa jiraachuu kan hime. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis hedduu isaanii yoo boojus mul'isee jira. Humnoonni mootummaatis hedduun isaanii fedhiidhuma isaaniitiin waraana bilisummaa Oromoottis harka laachaa jiraachuutu mul'achaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn imala isaa kanaan dura gochaa ture itti fufuu kan beeksise yeroo ammaan tana magaalota aanota hedduus qabachuudhaan lola gurguddaas humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gubbatti banuudhaan buufata waraana mootummaa Abiyyi Ahmadis hedduu barbadeessee akka jiruu fi bakka yaaddoodha jedhe waraanni bilisummaa Oromoo WBOn bakka humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad meeshaa waraana itti kuusan hedduu isaanii barbadeessee meeshaa waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irraas hedduu buusee jiraachuu himaa jira. Lolli giddu galeessa Oromiyaa akkasuma lixaa fi kibba Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru kan jabaatee itti fufe hoggaatu ijoolleen Oromoodha. Lola yeroo ammaan tana gaggeeffamaa jiru kanaan injifannoo guddoo argachaa akka jiraniif yeroo dhiyootti saba isaanii bilisummaa gonfachiisuufis akka jiran beeksisanii jiru. Ajajaan waraana biyya Itoophiyaa waliigalaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatii fi ajajoonni waraana biyyattiidha. Humna guddaa ta'ee fi dandeettii jabaa qabu waan yaaddoo Itoophiyaa qofatee otoo hin taane akka Afrikaatti illee yaaddoo ta'e waan dhufu dura dhaabbachuu kan danda'u ijaaraa jiraachuu kan himan Birhaanuu Juulaatii fi Adam Muhammad humni isaan ijaarree jirra humna jabaa jechuun Oromiyaatti bobbaasan. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ammallee gufuu itti ta'uudhaan mul'achaa jira. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jeneraal Marroonis ammoo humna isaanii kanatti qormaata guddaa akkuma ta'etti jira. Halkanii fi guyyaa humni isaan bobbahan bakka hedduutti waraana bilisummaa Oromootiin harcaa jiraachuutu mul'achaa jira. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatii fi Jeneraal Adam Muhammad humna guddaa leenjisaa akka turan keessattuu jiddu galeessa biyyattii naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti humnoonni isaan ji'a sadiif leenjisaa turan akkuma Oromiyaa galaniin bakka hedduutti waraana bilisummaa Oromootiin yeroo inni rukutamuutu mul'achaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha humnoota yeroo ammaan tana Birhaanuu Juulaatii fi ajajoonni waraanaa hedduun leenjii yeroo gabaabdootiin ga'umsa jabaa kenninee fi bobbaafne jedhan hedduu isaaniitis harkaan qabe hedduus yoo barbadeessu mul'achaa jira. Keessattuu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn jiddu galeessa Oromiyaa fi lixa akkasuma kibba Oromiyaatti buufataalee waraana mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu barbadeessaa akka jiruu fi magaalota aanota gurguddoos haleelaa akka jiru himaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo harkaa gandoota baadiyyaa inni qabatee ture kanaan dura harkaa baafnee jirra jawullee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaan tana magaalota godinaa hedduu marsaa akka jiruu fi waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad akka hin sochoonetti aanota hedduu keessatti marsii akka jiruu fi buufata waraana
Abiy Ahmed fi kaambii hedduu gubbattis tarkaanfii ilaalessaa fudhachaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n himaa jira. Humnoonni mootummaa Abiy Ahmed kan Biraanuu Juulaatti leenjifaman hedduun isaanii kan WBO'dhaan booji'aman waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yaada isaanii yoo irraa fuudhu ammoo humnoonni kunneen ji'a 3 caalaas akka hin leenjiin kan himan hoggaa ta'u Biraanuu Juulaatii fi ajajoonni waraanaa biyyattiidha. Humna waraanaa jabaa ijaaraa akka turan kan himanii fi ijaaran yeroo ammaan tanaa Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromootiin balleessuudhaaf akka bobbaasanis himaa kan jiran. Humni isaanii ammoo Oromiyaatti hedduun isaanii hobbaa jiraachuutu mul'achaa jira. Ijoolleen Oromoo tammataa guduruutis lixa Oromiyaa irraa ka'uun akkasuma kibbaa fi jiddu galeessa Oromiyaa bakka hedduuttis imalaa kan jiran hoggaa mul'atan. Daandii gurguddaadhaa fi laggeenis cehuudhaan humnoota mootummaa gubbaan tarkaanfatanii magaalota aanota hedduu keessattuu ammoo jiddu galeessattis yoo qabatan mul'achaa jira. Humni Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadhaa leenjisan WBO dandamachuus hin dandeenye. WBO'n tarkaanfii ilaalessaa fudhachaa jiraachuus himaa jira. Lolli giddu galeessaa fi lixa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru lola jabaa fi akkasuma kan xumura bilisummaati kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoodha. Humna Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaatii fi Jeneraal Adam Muhammadii fi hoggantoonni waraana biyyatti humna jabduu ijaarre waan yaaddoo Itoophiyaatti marani barbadeessa jedhana. WBO'n barbadeessaa akka jiru himaa jira. Bakkoota hedduu komaandii poostiin itti labsames waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n jiddu galeessa keessatti humnoota mootummaa Abiy Ahmed hedduu isaanii boojee hedduus baqachiisaa jiraachuu himaa jira. Bifa kanaan humni jabaa jedhamee fi akkasuma biyyattii irraa waan yaaddoo ta'e ni qolata jechuudhaan yeroo gabaabduudhaaf leenjiin guddaan kennamaa fi ture. Yeroo ammaan tanaa Oromiyaa keessatti guutumattuu leenjiin isaanii fashalaa'ee waraana bilisummaa Oromoo WBO's akka hin injifanne ta'uudhaan mul'achaa jira. WBO'n ammoo humna guddoo itti bobbaasuudhaan qurxummichi ummataa wajjin ta'uudhaan mootummicha gubbaa dhangaluudhaafis akka jiru beeksisee jira. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa gidduutti Iluu Abbaaboor magaalaa Baddalleetti gaggeeffamaa ooluun himamee jira. Guyyaa lama duras waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Iluu Abbaaboor magaalaa Aranitti lola guddaa gaggeessee tureen humnoota mootummaa Abiy Ahmed magaalattii keessaa baasuudhaan 92 ol barbadeessuun 37 caalaa madeessuu himee ture. Ammas waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n achitti otoo hin dhaabbatin deemsasaa itti fufuudhaan humnoota mootummaa Abiy Ahmed Iluu Abbaaboor magaalaa Baddallee irraa WBO ittisuudhaaf buufatanii turan 470 caalaa lola gubbatti baneen magaalaa Baddallee keessatti 123 caalaa fixuun himamee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo waadaa qabna saba Oromootiif toluma duuna erga ja'anii booddee waraanni keenya xiyyaara isaas argee taankii isaas argee jira. Kilaashumaan jala siqanii loluudhaan sabicha bilisa baasuu qabna erga ja'anii humni isaanii WBO'n lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiruun fuula isaa gara magaalota Oromiyaa gurguddatti waan deeffatee jiru fakkaata. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lixaa fi jiddu galeessattis lolaaf yeroo socho'u humni guddaan akka bokkaa didichuu fi akka galaanaatti wal guuree deemu yoo laggeen galaana gurguddaa fi holqa daandii dirree fi jallaas keessuma lohuudha yoo qaxxaamuru viidiyooleen garagaraa fi suuraaleen miidiyaa hawaasummaa hedduu irrattis mul'achaatuma jiru. WBO'n kibbaa Oromiyaa Jibraan Jaalladhii Gammadaas Buttaanee ban Arsii godina Arsii bahaa ona Munneessaa keessatti gandoota garagaraa keessatti diina maqaa sakatta'aa waraana bilisummaa Oromoo WBO'tiin bobbaate itti marsuudhaan humna waraanaa konkolaataa paatroolii 3 deemaa turte keessaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n konkolaataa paatroolii tokko guutumattuu barbadeessuudhaan 25 madoon adabee jiraachuu WBO'n himee jira. Lola kanaan humni diinaa dhuma reeffi isaanii haga ammaa bakka sanayis otoo hin kaafamin jiraachuu ajajaa WBO naannichaatis beeksisanii jiru.